Hojii qonnaan mi'eessuu keessaa kilaasteraan facaasuun tokko yoo ta'u, ooyiruu qonnaan bultootaa bifa wal fakkaatuun miidhagsuu keessattis iddoo addaa qaba. Hojiin kilaasteraan facaasuu kun kan dafee ija dura bu'e qonnaan bultoonni godina Baalee FBC'n ooyiruu isaanii keessatti argamee dubbise tokkos kaleessas qonnaan bulaa turre har'as qonnaan bulaadha garuu erga hojii kilaasteraan misoomsuutti seennee jedhu. Duraan nam tokko yoo deemtu nam tokko nama torbaan eegataan yaada nama torbaattu bakka tokko dhufee yaada gaarii ta'a. Akkasitti dhufnee namni torbaa kun yoo an dadhabe kabee kun agarqaaraa akkanatti walirraa ilaalaa kanatti bu'aa irraa arganne. Kaleessa wayita bittinsaadhaan facaafnu sanyii muraasa facaafnee waan itti irraa argannu bu'aan nu argannu bu'aa xiqqaadha. Amma immoo yeroo ammaa kanatti jechuudha. Kilaastera kanaan wayita amma fayyadamnee jennu bu'aan nu argannu nu bira taree biyyaaf ta'uu ka danda'u yoo rabbi jedhee rabbi gargaarsa nu godhe jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa faayidaa guddaadha. Qamadii kilaasteraan oomishamuun biqila isaarraa ija nama hawwatu kanarraa callaan gaariin akka argamu shakkii hin qabnuun qonnaan bultoonni kunniin akka ciititti kan FBC'tti himan. Xaa'oon par hektaar NPS tokko fayyadamna, yuuriyaa tokko tuqaa 5 fayyadamna, sanyii filatamaa fayyadamna kilaastera taanii as. Maaliif kilaasterri kun baay'ee kan beeku siifida kanarratti teknooloojii haaraa kan dhufu asirratti ilaalla. Kilaasterii haaraa dhufu keessaa fakkeenyaaf sanyii kana warri nuu kenne warra achumaan galateeffachuu barbaadu warra dhaabbata qonna sinaana. Kaleellee akkasumatti osoo kilaasteraan hin eegalin durallee kan nu qarqaaraa turanii amma immoo kilaasteraan dhufe sanyii kanallee nuu kennanii kilaasteraan ta'uun sanyiin haarootti yoo dhufe teknooloojiin haarootti yoo dhufe bakka kilaasterri jirutti waan dhufuuf kana bu'aa guddaa irraa arganne isin yaada. Yaada osoo hin ta'in arganneerra. Wanni amma nu fayyadamne teknooloojii wanni nu bira dhaabate yuunivarsiitii madda walaabuutii galata guddaallee qabnaa fi wanni isaan nu bira dhaabataniin sanyii nuu kennan. Sanyii nuu kennanii sanyii irraan dabalanii xaa'oo nuu kennanii xaa'oo yuuriyaa nuu kennanii daappii nuu kennanii akkasumas qorsa farra aramaa nuu kennanii deebi'anii ammas immoo qorsa farra waaqillee nuu kennanii gargaarsa guddaa nuu godhan jechuudha. Kanaan wal qabannee nu kan akkaataa kanaan oomisha keenya guddifachuuf ammoo shoggorree haala gaariidhaan hojjennee bu'aa gaarii akka argannu rabbi irratti abdii qabna. Hojiin kilaasteraan oomishuu guutuu dachee Oromiyaa hunda dhuunfateera jechuun yoo afaan nama qabatus qonnaan bultoota Baalee tokko biratti garuu hojiitti jijjiiramuun ooyiruu miidhagsuu irraa hanga callaa gaarii argamsiisuutti ga'eera. Ooyiruu qonnaan bultootaa miidhagee ija hawwatu kana duuba harkii fi ogummaan hojjettoota misoomaas akka jiru odeeffanneerra. Qonna marsaa tokko hanga 4 qotaniitti 5ffaa irratti facaasanii jechaadha. Haalli facaasaa isaa sararaan kan faca'eedha. Akaakuu sanyii isin ilaaltan paastaaf mokorooniidha. Akkasuma ammoo sanyiin isaa bakkalcha kan jedhamu jecha facaasaadhaan wal qabateet sanyii kuntaala 15 fayyadamanii xaa'oo NPS boronii kuntaala 10 fayyadamanii yuuriyaa ammoo 15 fayyadamanii jechaadha. Haalli itti fayyadama isaanii paakeejii fuul ta'e kan fayyadamanii jechaadha. Paakeejii fuul ta'e fayyadamanii oomishni isaanii qamadiin kun haala gaariirra jira. To'annoo keemikaalaatiin wal qabatee wanti jiru yaa'u jalqaba irratti marsaa tokkoffaa hin shoggoranii marsaa lammaffaa ammoo paalaasii fayyadamanii jechaadha. Akka godina Baaleetti kilaasteraan misoomsuu yoo itti fufu kan bara kana achumaa dhufa isaarraa milkii gaarii qaba kan jedhan immoo itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Baalee obbo Alii Muhammadidha. Inni irraasitti ilaalaa jirruu fi argaa jirru kunis bu'aa kilaasteraa keessaa isa tokko. Qamadii nama ilaalaa jirru kunis aanota baddaa jaha keessatti qamadii daabboo paastaa irratti aanota gammoojjii keessatti xaafii wajjin wal qabatee bal'inaan karaa kilaasteraatiin qonnaan bulaan lafa isaa wal fakkaataa irratti sanyii wal fakkaataa fi oomisha wal fakkaataa kan argatuuf hojiin bal'aa fi jajjabeessaa ta'e bara kana hojjetamaa turee jira jechuudha. Obbo Geetuu Gammachuu itti aanaa hoogganaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaati. Wayita ooyiruu qonnaan bultoota kanneenii ijaan irra ga'anii daawwatan. Haaleen kan ittiin beekamu qamadii, garbuu biiraa, garbuu nyaataa guyyaa har'aattis akkuma laalatoo turtan garbuu biiraa laalatoo turreerra akkasumas qamadii maakaroonii fi paastaa akkasumas amma kan keessatti argamnu immoo qamadii daabboo laalatoo turreerra. Hojiin kun hundumtuu kan inni ittiin hojjetame karaa gama kilaasteraanii kan hojjetame kan ittiin qotame tiraakteraan kan ittiin sassaabbiidhaaf immoo qophiin itti jiru kombaayinara qophaa'ee jira sanaan deemamaatu jira jechuudha. Kanaaf hojiin kilaasteraan hojjetame kun maal akka fakkaatu qonnaan bultoonni fi ogeeyyiin keenya naannoo kanatti argaman aanaalee godina kana keessa jiranii fi
godina ollaatirraayis iddoo kanarratti argamanii muuxannoo asirratti jiru fudhachuudhaaf jechuudha. Qonnaan bulaan carraa argateen yoo walirraa barataa deeme kilaasteraan facaasuun iddoo hunda ni ga'a kan jedhan obbo Geetuun qonna ogummaan geggeessuuf hojjetamaa jiraachuus qonnaan bultootaaf akka abdiitti gudunfaniiru. Kilaasteraan gaafa oomishnu inni guddaansaa dursineetoo yaadamuun kan irra jiraatu kilaasteruma waan ta'e qofaaf osoo hin taane qonnaan bultoonni keenya kilaasteraan gaafa gurmaa'an callaa guddistuu bifa wal fakkaataa akkaataa isaan ittiin argachuu danda'an akkasumatti gorsa ogummaatillee akkaataa isaan ittiin argachuutti danda'an kun hundumtuu yaadameet erga kana ta'ee booddee immoo oomishtu kun erga ga'ee booddee eessattan gurguradhaa kan jedhus yaadameeti jechuudha. Hojiin kilaasteraan hojii hojjennu kun cimsineetti itti fufnaa jechuudha. Kanaan booda qonna keenya hin ammayyeessine erga jenna qonna beekumsaan kan gaggeessinu. Teekinooloojiidhaan deeggarreeti kan gaggeessinu waan ta'eef haalli mootummaan naannoo itti qabatee deemaa jirus nutis akka biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaatitti haalli ittiin qabamee deemaa jiru baay'ee haala gaariidhaan deemamaati kan jiru waan ta'eef bu'aa gaarii isin eegganna jenneeti kan abdannu oomisha bara kana hin arganna jennus hin arganna jenneet abdii guddaa qabna.